Tole akkuma yeroo darbe barumsa kutaa tokkoffaa keessatti akkatti qubee adda baafannu qubee afaan Oromoo maal akka fakkaatan akkaataa dubbii sagalee isaanii wajjin ilaallee turre jechuun akkamitti akka dubbisnu qubee sun immoo maal akka fakkaatan yeroo darbe ilaallee turre kutaa barnoota tokkoffaa keessatti isa san namoonni baay'een keessan warri amma dhaggeeffachaa jirtanillee warri immoo offlaayinii dhaggeeffatan amma tokko shaakaltanii akka adda baafattan abdiin qabaa. Jechuun akkuma karaa garee argaa jirullee namoonni muraasni keessan almost namoota baay'ee keessan jechuun ni danda'a. Adda baafattaniitu jechuun baay'ee cimtanii warri shaakaltan jiru. Warri shaakaltan akkasumas adda baafattaniitu. Akkasuma obboleonni immoo osuma qubee beektan osuma barreessuu dandeessanuu obsitanii warra kaan eedanillee galatoomachuu barbaada. Kanatti aansee har'a immoo kan ilaallu akkatti namoonni qubee guddaa qubee xiqqaa afaan Oromoo adda baafatanii ilaalla. San dura garuu yuumee namoonni ammayyuu qubee sana adda baafanne gatii jiranii fi irra deebinee namni tokko nuuf jedha jechuun akkaataa sloqoda giddu galeessitee suuta jennee al lama jechuudha. Yoo jenne gaarii ta'a namoonni sun haala salphaan akka adda baafataniif jechuudha. Kanaaf mee namni tokko nuuf haa jalqabne. Ba, ta, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, ka, ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za, Tole galatoomii. Kanaaf yeroo darbe kan ilaalle kana ture har'as namoonni adda hin baafanne haala salphaan akka kanatti irra deebitanii shaakaltanii akka adda baafattanidha. Kanaaf gara barumsa keenya har'aatti deema. Barumsa keenya har'aa kan ilaallu isuma kanarra deemee jechuudha. Qubee afaan Oromoo guddaa fi xiqqaa akkatti adda baafannu ilaalla jechuun yeroo darbe kan ilaalle suni qubee gurguddaa jedhamu jechuudha. Kanaaf isaan iskiriinitti isin sheer gochaa jiru mul'ata miti.
Tole har'a walii wajjin kalaallu Barumsa Afaan Oromoo kutaa lammaffaa ta'a. Kutaa lammaffaa waliin ilaalla. Kanaaf kutaa lammaffaa kana keessatti kan ilaallu akkaataa qubee guddaa fi qubee xiqqaa adda baafannudha. Tole isuma gaafa duraa yeroo darbine ilaalle kun ammoo jalqaba irratti deebinee shaakalli sana isuma irra deebi'ee barreesse isaan kunniin qubee gurguddaa jedhamu jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti kanan barreessu qubee gurguddaa. Qubee gurguddaa kan jedhamanii Afaan Oromoo keessatti qubeeleen torbee barumsa tokkoffaa keessatti ilaalle sunis kan reefu dubbanne sunillee qubee gurguddaa jedhama. Gurguddaa kan jedhaman kan akka A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z dhiifama asitti xaa irraan darbe. Kanaafuu isaan kunniin qubeelee gurguddaa Afaan Oromoo jedhamanii. Kanaaf kun qubee gurguddaa yoo ta'an, qubeelee xiqqaa kan ta'an immoo ni ilaalla jechuudha. Itti aansee qubee xiqqaadha yommuu barreeffaman maal akka fakkaatan ni ilaalla jechuudha. Wal birattan barreessa qubee gurguddaa fi xixiqqaa isaa jechuudha. Akka namootaaf galu haaluma salphaan akka namni hubatuuf wal birattan barreessa. Inni kun A guddaadha. Kanan biratti barreessu kun immoo A xiqqaa akka kanatti barreeffama jechuudha. Akka kanatti barreeffama. Inni kun B guddaadha. B xiqqaa ammoo yoon barreessu akka kanatti barreeffama jechuudha. Akka kanatti barreeffama jechuudha. Akkasuma inni kun C guddaa yoo ta'u, inni kun immoo C xiqqaa ta'a. Inni kun D'dha, isa guddaadha. Xiqqaan isaa immoo akka kanatti barreeffama. Inni kun E guddaadha. E xiqqaan isaa akka kanatti barreeffama. Inni kun F guddaadha. Xiqqaan isaa akka kanatti barreeffama. Inni kun G guddaadha. G xiqqaan isaa akka kanatti barreeffama. H guddaadha. H xiqqaan akka kanatti barreeffama. I guddaadha. I xiqqaan akka kanatti barreeffama. J guddaadha. J xiqqaan akka kanatti barreeffama. K guddaadha. K xiqqaa. L guddaa. L xiqqaa. M guddaa. M xiqqaa. N guddaa. N xiqqaa. O guddaa. O xiqqaa. P guddaa. P xiqqaa. Q guddaa. Q xiqqaa. R guddaa. R xiqqaa.
Saa guddaa, saa xiqqaa. Taa guddaa, taa xiqqaa. Uu guddaa, uu xiqqaa. Vaa guddaa, vaa xiqqaa. Waa guddaa, waa xiqqaa. Xaa guddaa, xaa xiqqaa. Yaa guddaa, yaa xiqqaa. Zaa guddaa, zaa xiqqaa. Kanaaf kuni akkaataa itti qubee guddaa fi qubee xiqqaa itti barreeffamudha. Kanaaf asirraa haaluma salphaadhaan maal hubannaa? Inni gara harka mirgaatti barreeffame qubee xiqqaa yoo ta'u, inni harka gara bitaatti barreeffame qubee guddaadha. Kanaaf yommuu dubbannu dubbisuun isaanii tokkuma. A guddaanis A xiqqaanis A jedhee dubbifama. Garuu barreeffama irratti garaagarummaa qaba. Kanaaf akkaataa kanaan shaakaluu dandeenya jechuudha. Kana jechuun almost irra deddeebi'anii dubbisuma shaakaluudha malee wanta adda isaan godhu hin jiru. Wanta adda isaan godhu akkaataa barreeffamu qofa dubbifamu irratti tokkichuma. Namni maa guddaa beeku maa xiqqaasuu garaagarummaa qabu. Garuu gaafa barreeffama keessa barreeffamu fuulduratti gaafa sirriitti barannu qubee guddaa isatti fayyadamna, qubee xiqqaa isatti fayyadamna kan jedhu akka nu fayyaduu fi ammumarraa qubee guddaa fi qubee xiqqaa adda baafannee gaarii ta'a jechuudha. Itti aansee kanan barreessu isuma qubee xiqqaa jedhu kana irra deebi'ee barreessaa jechuudha. Qubee xixiqqaa, xixiqqaa. Qubee xiqqaa afaan Oromoo itti fufeetan barreessaa. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, ka, ra, sa, tha, u, va, wa, ya, ta, ya, za. Akka kanatti qubee xixiqqaa barreeffama jechuudha. Kuni qubee xixiqqaa afaan Oromoo jenna jechuudha. Tarii ammallee mee namni qubee kana irra deebi'ee nuuf jedhu mee namni iyyuu amma A baa jedhee akkasatti dhufee mee sa'aan lama nuuf jedhu jechuun ammallee namootaaf akka galuuf maaliif akkaataan dubbii qubee xiqqaa qubee guddaa tokkumaa barreeffama isaa qofa garaagaraa. Kanaaf mee namni tokko fedhaan nuuf jedha. Aarraa jalqabee amma zaatti si'a lama jechuudha. Mee fedhaan namni tokko nuuf jedha. Namoonni baramanii jedhu taariitti dhaga'amuu dhiisuu danda'a sagaleen kaasa'uun beeku ainiyyuu nan jedha. Toletti fufi. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja,
ja, ka, ka, la, la, ma, ma, na, na, o, o, pa, pa, ka, ka, ra, ra, sa, sa, ta, ta, u, u, va, va, wa, wa, ta, ta, ya, ya, za, za. Tole, kanaafuu akka kanatti dubbifama jechuudha. Yeroo obboleettiin dubbisuudha dibaan ture isan gurraa keessan jechuudha. Qubeen dubbifaman akka dubbifamuun kan wal fakkaatu. Kanaafuyyuu akka kanatti namoonni booda viidiyoo kan ilaaltan shaakaltanii adda baafachuu dandeessu jechuudha. Itti aansee immoo akkaataa itti barreessan boca akka keenyatti akka itti barreessan sitti agarsiisa. Kanaafuu na hordofaa jechuudha. Akkamitti akka barreessinu, baa akkamitti akka barreessinu, caa akkamitti akka barreessinu isinitti agarsiisa jechuudha. Tole, kanaafuu akkataatti amma harka keenyaan barreessinu itti agarsiisa. A yommuu barreessinu maal akka fakkaattu xixiqqaa akka kanatti barreessina jechuudha. A jedhamtuni baa xiqqaa yommuu barreessinu akka kanatti barreessina. Caa xiqqaa yommuu barreessinu akka kanatti barreessina. Daa xiqqaa yommuu barreessinu akka kanatti barreessina. Xiqqaa yommuu barreessinu akka kanatti barreessina. Faa xiqqaa yommuu barreessinu akka kanatti barreessina. Gaa xiqqaa yommuu barreessinu akka kanatti barreessina. Haa xiqqaa yommuu barreessinu akka kanatti barreessina. Hordoftanii barreessuu dandeessu namoonni barreeffama kana namoonni viidiyoo kana booda illee hordoftanii. Taanee xixiqqoo gaafa barreessinu akka kanatti barreessina. Xixiqqoo akka kanatti barreessina. Taanee jaa xiqqoo akka kanatti barreessina. Barreessina. Taanee laa xiqqoo akka kanatti barreessina. Taanee maa xiqqoo akka kanatti barreessina. Taanee naa xiqqoo akka kanatti barreessina. Oo xiqqoo akka kanatti barreessina. Faa xiqqaa akka kanatti barreessina. Raa xiqqaa akka kanatti barreessina. Saa xiqqaa kanatti barreessina. Taa xiqqaa kanatti barreessina. Uu xiqqoo kanatti barreessina.
Waa xiqqaa kanatti barreessinaa. Waa xiqqaa akkanatti barreessinaa. Xaa xiqqaa akka kanatti barreessinaa. Gaa xiqqaa kanatti barreessinaa. Zaa xiqqaa kanatti barreessina jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanatti barreessina waanan maawuzii kompiitaraa fayyadamee barreessu xiqqoo barreeffamichi qixa sirriin eegne kanaafuu akka kanatti shaakaluu hin dandeenya jechuudha akka itti barreessanii. Kanaaf kuni qubee xixiqqaa afaan Oromoo jedhama. Kanaaf akka kanatti shaakaltanii barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf irra deddeebitanii shaakaluu qabdu barachuudhaaf nuuf hin barbaachisu. Irra deddeebi'ee shaakalee qofatu barachuu danda'a. Kanaaf akka kanatti shaakaluu dandeessu jechuudha.